isiniif baay'atu waaqayyo abdiituu beekan jedhu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii jalata waaqayyo obboleettiin keessan nagaadha. Isa nagaa nuuf kenne gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Har'a waan haaraa tokko qabadee dhufee jira jechuudha. In kolfitu jedhee nama yaada. Egaa hin beeku jechuudha. Akkatti isin kolfitanii isin bira jiraadheellee isin hin argu jechuudha. Innis maayini mudannoo baay'ee nama kofashiisu tokko qaba jechuudha. Ani hin beeku akkatti isin kolfitanii. Kanaaf mudannoo kanatti hin dhagahin dursa garuu sabiskiraayib gochuun hin dagatinaan isin jedha. Akkasuma immoo laayikii godhaa yoo isinitti tole immoo sheerii godhaa isin jedha. Mudannoon kun maayini yoo jettan immoo ani egaa akkuma beektanii gexarii keessatti guddadhee jechuudha. Gexarii yeroo isin jedhu baadiyyaa isa fokkisaa isaa keessatti kan guddadhee yeroo isin jedhu kan dhaladhee jechuudha. Achiin makiinaa argeen beekun ture jechuudha. Makiinaa argeen beeku yeroo tokko yeroo magaalaa dhaqnu duuba isaa ilaala malee keessi isaa maal akka fakkaatu hin beeku ture jechuudha. Achumarraanii gaafa tokko otoo daandii deemaa jirruuti makiinaan duuba keenyarraan natti dhufe jechuudha. Xiqqoo ta'ee otoo hin jiruuti yookiin isuma makiinaa yaabbadhee hin beeku jechuudha. Achumaan booddeetti makiinaa baqaaf jedheeni dallaatu jira. Dallaa sana cabsee mi'aan namaa keessa obbuuse jechuudha. Akka waan makiinaan irra ba'utti tokko kanadha. Guyyaa tokko immoo jechuudha dubbii makiinaa kana baay'een qaba. Maalan godhee daandii deemaa ture jechuudha. Abbaayee qofaa wajjin daandiidhaan deemaa jira nama dubbisuu jechuudha. Achiin booddeetti otoo nama dubbisuu dhaqaarruu makiinaa yaabbannee dhanna jechuudha iddoo sana. Achumarraan booddeetti makiinaa yaabbanne jechuudha. Naan makiinaan guyyaa jalqabaa kanan itti yaabbadudha jechuudha. Achumarraanii makiinaa yaabbannee booddee achumarraan makiinaa yaabbannee makiinaa gaafa yaabbannu naaf yeroo jalqabaa makiinaa yaabbachuudha. Namni makiinaa yaabbate immoo nama xiyyaara yaabbate wayii itti fakkaata jechuudha. Achumaan booddeettini makiinaa yaabbannee yeroo makiinaa socho'uun ol jedhee gaafa nasiifachi ilaalu lafti sinfiigaa, namni sinfiigaa, horiin sinfiigaa, mukti sinfiigaa. Achumaan booddeetti maalan godhe beektu gadi jedhee akkasittiin jechuudha. Otoo ol jedhee waan hunda ilaalee yeroo ol jedhutti wanti hundumtuu fiiga jechuudha. Naaf yeroo jalqabaati waan ta'eef saniin booddeetti otoo gadi jedhee akkasittiin adeemuuti dhaqnee iddoo geenye sana geenye jechuudha. Kun mudannoo koo isa guddaati. Bara koo keessatti kan hin deeganne jechuudha. Obboloota koo har'a mee ilaalaa mee isinutti mee taatee yaadaa jechuudha. Yeroon isiniin jedhu makiinaa sodaadhee jechuudha. Makiinaa sodaadhee yeroo jalqabaatiif waan yaabbadheedhaaf wanti hundumtuu fiiga jechuudha. Yeroo lasee achilaalu mukti sin fiigaa, yeroo lasee ilaalu lafti sin fiigaa. Waan makiinaa sana faana laftis namnis horiinis fiigu natti fakkaata jechuudha. Makiinaa sana faana wanti hundumtuu waan fiigu natti fakkaata jechuudha. Achiin booddeetti bakka yeroo ol jedhee ilaale baay'ee tokko mataa koo bakka hawaasa lafaan nama ta'e hin beeku akkana godhu jechuudha. Achumaan booddeetti maalan godhee gadi jedhee utuun akkasittiin ol jedhee inni ilaalin deemsa isaatii gamaa deemee jechuudha. Inni kun mudannoo gosa guddaadha. Amma irraatti galan taa'ee ofitti kolfoo jechuudha. Ilmoo baadiyyaa ta'uun keenya kunuuti kana kakoo kana fa'i kanarra kan darbee mudannoo qabdan isinillee komintii koo jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Ammas immoo jechuudha guyyaa tokko maalan godhe beektu Finfinneen jiran ture jechuudha. Achumarraan booddeetti baabura yaabbadheen beeku. Achumarraan booddeetti baabura yaabbadhee yeroo sanatti nan beeka jechuudha. Achumarraan booddeetti baabura yaabbadhee Buraayyuun deemaan jiran ture jechuudha. Achumaan booddeetti iddoon itti dhaabe sana bira darbee iddoon itti bu'u sana bira darbeetu baaburree sadaqee achiin booddeetti otoo ganaadhaan jedhee cal jedhee keessa taa'u jechuudha. Sifa jala ilaalaa Finfinnee keessa baay'inaan hin beeku jechuudha. Achumaan booddeetti otoo cal jedhee ilaaluuti iddoon eegu sana bira darbee galma isaa bira ga'e jechuudha. Baaburri saniin booddeetti anis yeroo guyyaa lammaffaadha kana yaabbadhee guyyaa tokko nama wajjin gaafa lammaffaaf kan immoo kophaa kooti ture jechuudha. Achumaan booddeetti yaabbadhee yeroo kanatti galma isaa keessa yeroo seenu immoo yeroo warri yaabbatanii beektan arguu dandeessu. Achumaan booddeetti wanti hundumtiyyuu gurraachee jechuudha. Achumarraa maal eessatti dhufe kanan jedhu waan biyyaa na baase natti fakkaate saniin booddeetti baay'ee tokko rifadha. Achumarraanii
achuma maalan godhee eessa jirraa jedhee namicha tokko gaafadhe akka caraatee immoo afaan Amaariffaa hin beeku Finfinnee keessatti immoo ni beektu afaan Amaariffaa warra beekan malee baay'inaan Oromiffaa innumti beekullee hin dubbatu jechuudha garuu Waaqayyo guyyaa tokko nu barsiisa jedhee abdii guddaadhaan qaba achuma afaan Amaariffaa hin beekan eessa jiran jedheen achumaan booddeetti bakka amma galma isaa ga'ee jira bakka ani nama hin beeku iddoon jedhe sanatti lafan bosonarraa ka'ee taaskii qabadhee iddoo yaade sana ga'uudha ture jechuudha achiin booddeetti akkam ta'e baay'ee tokko rakkadhee achumaan booddeetti namicha tokko faana achi keessaa ba'ee daandiitti ba'ee akka hin taanetti barbaade taaskii argadhe jechuudha inni mudannoo keessaa isa guddaa kan hin dagannedha mudannoo baay'ee qaba jechuudha mudannoo baay'ee tokko nama gaddisiisus nan qaba jechuudha isa gara guyyaa tokko isinitti hima amma garuu mudannoo kana dhaggeeffadhaa kolfaa ittiin buhaaraan isiniin jedha laayikii sabskraayibii godhaa ijoollee Oromoo kan afaan Oromoo dhaggeessan jechuudha Oromiffaa kan dhageessan hundi keessaniyyuu laayikii godhaa sabskraayibii godhaa kan nuti waliin guddisne eenyu dhufee nu haa guddisu kottaa obboloota keessan chaanaalii banatan guddisaa sabskraayibii godhaa fi sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi ormi dhufee nu guddisuu danda'u nuti wal guddisan nuti wal jajjabeessaan isinii jedhaa kanarra kan darbimoo yaada qabdanillee yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa gaaffii qabdanillee yoo jiraate gaaffii na gaafachuu ni dandeessu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa hundumti keessaniyyuu adaraa keessan immoo sabskraayib gochuu hin dagatinaa.